Har'a yeroo Tehraan bombii warra dhiyaa of-irraa ittisaa jirtutti Mootichi Kooriyaa Kaabaa Kiim Jong Un uffata waraanaa isaa uffatee ija isaa qaraa fi murannoon guutame sanaan gara buufata shaakalaa waraanaatti beem. Kiim nuti balaa dhufuuf deemuuf harka marannee hin eegnu jechuun waraana Qophii Dhumaa daawwachaa jira. Tehraan fi Pyongyang fageenya lafaatiin walirraa fagaatanis dhiigaa fi seenaa diddaatiin onnee tokko qabu. Iraan misaayila ishee, Kooriyaan Kaabaa immoo niwukileera ishee qabattee gooftummaa Ameerikaa cabsuuf dhaabbatanii jiru. Qophii Kiim taasisaa jiruu fi deeggarsa iccitiin Iraaniif godhaa jiru bal'inaan qabannee jirra. Dubbi-himaan Waraana Huutii Yahiyaa Sarii sagalee dachee raasuun miidiyaa irratti ba'ee labsii goototaa labsee. Nuti uummanni fi waraanni Yaman sa'aatii 24 darban keessatti haleellaa lammaffaa dachee diinaa Israa'el irratti raawwannee jirra jedha. Tarkaanfii balaafamaa Huutiin fudhatee dabalatee Huutiin maaliif yeroo kana filatee waraana kanatti kallattiin seenee kan jedhu bal'inaan ni dhageessu. Ameerikaan kan impaayera addunyaa jettee of waamtu humna ishee isa dhumaa guurtee Iraanin jilbeenfachiisuuf yeroo bishaan kanarratti walitti qabamtu fagoorraa waa'ee ishee keessatti seenaan guddichi sagalee malee barreeffamaa jira. Waraanni Ameerikaan Iraan irratti bante kun xiyyaaraa fi boombii dhangalaasuu qofa osoo hin taane gooftummaa addunyaa yookaan global hegemonii Ameerikaa dabarsee Chaayinaaf kennaa jira. Yoo xumuraatti nu faana turtan iccitii bal'aan dhageessu qophii keenya laayik gochuun jalqabaan affeerraa keenya yeroo maraati. Yooyaam ashamaar kafuunee kabajamtoota dhaggeeffattoota keenya kun Oromiyaa 24 News dha. Kanneen chaanala YouTube keenya faaraa taatan subscribe gochuun maatii keenya ta'aa. Qophiin keenya namoota hedduu bira akka ga'uuf like share gochuun waliif qooduun dagatinaa. Xumuraa qophii keenyaatti turtii gaarii. Dacheen ba'aa fi dhiyaa yeroo ammaa kana dambalii dhiphinaa fi morkii waraanaatiin raafamaa jirti. Samii Tehraan irraa qilleensi aara boba'aa fi xiyyaarota waraanaan yeroo faalamu addunyaan Ameerikaan humna ishee agarsiisaa jirti jechuun yeroo sodaattu fagootti ba'aa ishee keessatti garuu geengoon sibiilaan haaraam diina dura dhaabbachuuf ijaaramaa jira. Waraanni Ameerikaa fi Israa'el ta'uun Iraan irratti banan kun addunyaa sodaachisuurraa gootota addunyaa dammaqsee gamtaa waraanaa fi obbolummaa seena qabeessaa uumee jira. Mee ija keenya gara Pyongyang magaalaa Iccitii fi humnaatiin marfamte sanatti aananneessinu. Har'a yeroo Tehraan rooba boombii lixaa of-irraa ittisaa jirtutti Mootichi Kooriyaa Kaabaa Kiim Jong Un uffata waraanaa isaa uffachuun ija isaa isa qaraa fi murannoon guutame sana gara buufata shaakalaa waraanaatti qabee. Kiim nuti balaa dhufuuf deemuuf harka marannee hin eegnu jechuun waraana Qophii Dhumaa daawwate. Wanti addunyaatti agarsiisee garuu shaakalaa idileen turre teknooloojii waraanaa isaa ammayyaawaa fi sodaachisaadha. Taankii waraanaa Har'a kan meeshaa farra taankii kamiyyuu of-irraa deebisuu danda'uu fi rasaasa bobaa jabaa kan kaarboon faayibar irraa tolfame saffisa ifaatiin barrisuun dhukaasee yaalee jira. Kuni sagantaa waggaa 5 kan humna haleellaa Kooriyaa Kaabaa sadarkaa sodaachisaatti guddisuuf karoorfamedha. Garuu gaaffiin guddaan Kiim Jong Un maaliif yeroo kana filatee humna isaa kana addunyaatti baasee agarsiise? Deebiin isaa kallattiin waraana Teeraanii fi Waashingten gidduutti deemaa jiru waliin wal qabata. Hayyoonni waraanaa fi basaasonni warra dhiyaa dhugaa dhooftuu tokko liqimsanii jiru. Kiim Jong Un waraana Ameerikaan Iraan irratti bante kana yeroo ilaalu fira isaa fi michuu isaa Iraan irraa barumsa guddaa fi murteessaa tokko baratee jira. Biyyi humna ittisaa niwukileeraa hin qabne yeroo kamiyyuu ilkaan bineensota impaayera lixaa jalaa lixuu dandeessi. Seenaa duuba deebinee yeroo mil'annu dhugaan Kiim hubate kun ifa ba'a. Bara 2003 Saddam Hussein meeshaa dhumaatiin qabnu jedhee meeshaa isaa yeroo gatu Ameerikaan Bagdaadiin daaraa goote. Bara 2011 Muammar Qazzaafiin Liibiyaa niwukileera koo isiniifan kennaa nagaanaaf kennaa jedhee yeroo harka kennu dhumarratti dhiiga isaa dhangalaasanii biyya ishee barbadeessan. Garuu Kooriyaan Kaabaa waggoota dheeraaf Ameerikaan sirrikunna jettee doorsistus sababa Kiim qubni koo furtuu niwukileeraa irra jira yoo na tuqxan Waashingteniin daaraan godhaa jechuun dhaadateef Ameerikaan isa tuquu sodaatte. Har'a Iraan diina meeshaa ammayyaawaa fi dandeettii dinagdee daangaa hin qabne of harkaa qabu kana obsaa fi kutannoo sibiilaan of-irraa ittisaa jirti. Iraan waraana kana keessaa kan seenteef biyya ishee akka Saddam yookaan Qazzaafi gochuu waan diddeef. Kiim Jong Un immoo gootummaa Iraan kana arguun diina waloo isaanii mormuuf cinaa dhaabbachuun murteessee jira.
paarlaamaa Kooriyaa Kaabaa dura dhaabbachuun sagalee dachee raasuun akkas jedha. Biyyi keenya biyya niwukileeraa ta'uun ishee waan of duuba deebi'u miti. Diinni keenya inni guddaan Kooriyaa Kibbaa fi gooftaa ishee Ameerikaadha. Niwukileera keenya gurgurree dinagdee fi nyaata hin bitannu. Wabii nageenya keenya kan nuuf kennu meeshaa keenya qofadha jechuun dhadatee jira. Dubbiin kun sagalee dhukaasaa misaayila Iraan waliin wal qabatee addunyaatti dhaga'amaa jira. Teheraanii fi Pyongyang fageenya lafaatiin walirraa fagaatanis dhiigaa fi seenaa diddaatiin onnee tokko qabu. Waggoota dheeraaf yeroo addunyaan biyyoota lamaan irraa ugguura hamaa keessee isaan hudhuuf yaaltu isaan iccitiin teekinooloojii waraanaa wal jijjiiraa misaayilaa fi diroonii isaanii waliin gabbifachaa turan. Har'a misaayilonni Iraan warri Keebarii fi Sajjil jedhaman ijaaramuun isaanii bu'aa obbolummaa dhokotaa Kooriyaa Kaabaa fi Iraan gidduu jiruuti. Ameerikaan Iraan rukunnee addunyaa jilbeeffachiisna biyyoota morman hundaa sodaachisna jechuun waraana kana yeroo bantu sheekoon ishee fashalaa jira. Raashiyaan michuun inni sadaffaan Kooriyaa Kaabaarraa loltootaa fi meeshaa waraanaa 10,000 fudhachuun waraana Yuukireen keessatti Ameerikaa fi neetoo jilbeenfachiisaa jirti. Dubbi-himaan ministeera dhimma alaa Raashiyaa shaakala waraanaa Ameerikaa fi Kooriyaan Kibbaa dhiyeenya kana qophii waraanaa ifateedha jechuun madaallii waraanaa kana irratti Ameerikaa akeekkachiistee turte. Mee haala uumame kanaa haa ilaallu. Iraan, Kooriyaa Kaabaa fi Raashiyaan sadeen sibiilaa ta'uun empaayiraa warra dhiyaa dura dhaabbatanii jiru. Iraan dhiiga isheetiin fuulduratti yeroo loltu Kiim Jong Un ammoo duubaan teekinooloojii fi doorsisaa niwukileeraatiin yoo obboleessa koo Iraan ibdan anis asumaan madaallii addunyaa nan jijjiira jechaa jira. Waraanni har'aa Iraan keessatti deemaa jiru kun waraana biyya tokkoo miti, waraana sirna addunyaa haaraa uumuuti. Walumaa galatti Tiraamp fi Netanyahuun bombii isaanii samii Iraan irratti yeroo gadi lakkisan uummanni Iraan akka hin jilbeenfanne arguu qofa osoo hin taane fageenyaam Eeshiyaatti humni Kiim Jong Un jabaateen waraanni isaanii kun badiisa ofii isaaniif qotuutti akka jiru hubachaa jiru. Humnaan nu bituu hin dandeessan kan jedhu adannoo waloo Teheraanii fi Pyongyang ta'ee jira. Sa'aatii 24 hin guunne keessatti dachee Israa'el irratti qilleensi waraanaa irra deddeebi'amee dhaga'amaa jira. Dubbi-himaan waraana Huutii Yahiyaa Sariin sagalee dachee raasuun miidiyaa irratti ba'ee labsii gootota labsee nuti uummanni fi waraanni Yaman sa'aatii 24 darban keessatti haleellaa lammaffaa dachee diinaa Israa'el irratti raawwanneerra. Misaayilota baalastikii fi misaayilota kiruuzii akkasumas diroonota ammayyaawaa fayyadamuun wiirtuuwwan murteessoo rukunneerra. Haleellaan kun jalqaba qofaa guyyoota dhufan keessatti tuufnaa jedhee jira. Israa'el gama isheetiin haleellaa misaayilaa baalastikii fi kiruuzii Yaman irraa geggeeffamuu isaa amanuun ittisneerra jettus onneen Tel Aviv garuu sodaa dachaatiin rarree jira. Waraanni ji'a tokko guutuuf deemu kun gara daangaa haaraa fi xaxamaatti ce'ee jira. Garuu gaaffiin guddaan hayyoota waraanaa fi siyaasa addunyaa dhiphisaa jiru tokko Huutiin maaliif yeroo kana filatee waraana kanatti kallattiin seenee maaliif jalqaba waraanaa Ameerikaa fi Iraan irratti callisee har'a tasa misaayilaa roobsuu eegalee. Deebiin isaa tarsiimoo bilchaataa fi ogeessummaa waraanaa kan michoota Iraan agarsiisa. Seenaa impaayiroota gurguddoo yoo yaadanne yeroo masaraan mootummaa diinaa marfamu ajajaan waraanaa loltoota isaa hundaa masaraa sana keessatti hin fixu. Kutaalee alaarraa waraana riphee lolaa fi humna dabalataa itti ergee diina sana duubaan waraanee xiyyeeffannoo isaa bittinneessa. Tarsiimoon irraa ba'aa giddu galeessaatti deemaa jirus isuma kana. Tokkoffaan sarara diimaa cabuu isaati. Huutiin waraana kana kallattiin kan seeneef Ameerikaa fi Israa'el sarara diimaa Iraan waan tuqaniif. Haleellaan torban darbee kana keessaa wiirtuuwwan niwukileeraa iddoowwan qorannoo saayinsii fi yuunivarsiitiiwwan Iraan irratti raawwatame onneen warraaqsaa kan rukutu ture. Iraan humna qabdu hundaan of-irraa ittisuuf yeroo itti fayyadamtu dhiibbaan diinaa yeroo itti cimu harki Yaman akka dammaquuf mallattoon kenname. Huutiin dhiibbaa Ameerikaan Iraan irraan geessisaa jirtu kana qoodachuuf misaayila isaa dhukaase. Kuni Iraaniin yoo tuqxan sanaan isin waraantii jechuudha. Lammaffaan Hizbullaa baraaruu fi xiyyeeffannoo diinaa jijjiiruudha. Gama kaabaatiin Hizbullaan Liibaanos keessatti lola guddaa fi wareegama ulfaataa kafalaa jira. Israa'el humna ishee guutuu Hizbullaa fi Iraan irratti rarraastee jirti. Yeroo kanatti Huutiin kibba Israa'el ilaatii fi naannoo ishee misaayilaan yeroo rukutu Israa'el dirqamtee sirna ittisaa ishee xiyyaarota ishee fi xiyyeeffannoo waraanaa ishee gara kibbaatti gara galaana diimaa fi Yamanitti akka qooddu taasisa. Hayyuun waraanaa Adnaan Aljabarniin akkuma jedhe Huutiin osoo hin beekin osoo hin taane ta'ee jedhe xiyyeeffannoo Israa'el ofitti harkisuuf lolatti seenee kun humna diinaa bittinneessuu jedhama. Sadaffaan minjaala marii Tiraampiidha. Siyaasni akkuma waraana dhiigaa hin qabneedha. Waraanni ammoo siyaasa dhiiga qabudha.
Pireezidaantiin Tiraamp guyyoota dhufan keessaa Iraan waliin marii eegaluuf sagantaa qabam. Iraan gara minjaala marii kanaa yeroo deemtu akka biyya dadhabdee fi harka kennattuu taatee deemuu hin barbaaddu. Tiraamp Iraan hin rukunneerra yeroo jedhu Iraan ammoo dhukaasa misaayilaa Yaman kanaa nuti neetwoorkii bal'aa qabnaa iddoo hunda jirra. Yoo mariin kun nuuf hin taane boba'aan keessan baabal mandabarraa hin darbu. Israa'el nagaa hin argatu jechuun kaardii ishee minjaalarra keessi. Huutiin har'a misaayila kan dhukaasu boru Tehraan minjaala mariirraa wanta barbaaddu akka argattuufi. Walumaa galatti misaayilli Huutii inni har'a sibiila qilleensa keessaa barrisee qofa osoo hin taane inni ergaa obbolummaa dhugaa wareegamaa fi falmii haqaati. Gaachanni Iraan yeroo barbaadame hundaa iddoo adda addaatti dammaqee diina raasuu akka danda'u ifatee jira. Addunyaan doonii waraana Ameerikaa sodaachuu dandeessi, garuu gootonni Yaman doonii sanaa akka meeshaa xabaa sibiilaatti ilaalu. Qilleensi ba'a giddu galeessaa amma ho'ee injifannoonis kan warra onnee fi obsaa qabanii ta'ee jira. Galaana Arabaa fi ulaa Hormuzirraa qilleensi dhiphinaa yeroo bubbisu ija addunyaa rooba misaayilaa Teeraanii fi dooniiwwan waraana Waashingiten gidduutti raafamaa jira. Ameerikaan kan impaayera addunyaa ofiin jettu humna ishee isa dhumaa guurtee Iraanin jilbeenfachiisuuf yeroo bishaan kanarratti walitti qabdu fagootti baha Eeshiyaa keessatti seenaan guddichi sagalee malee barreeffamaa jira. Waraanni Ameerikaan Iraan irratti bante kun xiyyaaraa fi boombii dhangalaasuu qofa osoo hin taane gooftummaa addunyaa yookaan global hegemonii Ameerikaa dabarsee Chaayinaaf kennaa jira. Mee haala uumame kanaa ija tarsiimoo fi seenaatiin haa ilaallu. Seenaa keessatti impaayeronni gurguddoon akka Roomaa fi Ingilizii durii kan kukkufan diina mootummaa didu tokko irratti humna isaanii hundaa yeroo fixanii fi kutaaleen bulchiinsa isaanii inni kaan duwwaa yeroo afudha. Har'as wantuma wal fakkaatutu ta'aa jira. Iraan obsaa fi cichoomina sibiilaan waraana kana keessatti Ameerikaa hudhuu dandeessee jirti. Ameerikaan dooniiwwan ishee gurguddoo sirna ittisaa misaayilaa fi xiyyaarota ishee Eeshiyaarraa buqqiftee gara ba'a giddu galeessaatti guuruuf dirqamtee jirti. Pireezidaantiin Tiraamp onnee Iraan cabsuuf yeroo dhamu bishaan garbaa Paasifiik duwwaafee jira. Haaluma kanaan qaawwii guddaan uumamee jira. Bakka Ameerikaan isee baate kanaa eenyutu guutaa jira? Inni diraagoonii isa guddaa Chaayinaadha. Chaayinaan dhukaasa tokko osoo hin dhukaasin, rasaasa tokko osoo hin qisaasin teessoo Eeshiyaa fi dinagdee addunyaa dhuunfachaa jirti. Kun injifannoo dhokataa kan onnee diinaa cabsuudha. Mee dhugaa lafa jiru haa ilaallu. Waraanni Hormuzii fi dhiphinni galaanarraa kun gatii bobaa addunyaa samii tuqsiisee jira. Biyyoonni Eeshiyaa kibba bahaa kanneen bobaa ba'a giddu galeessaarraa bitatanii jiraatan dhiphina guddaa keessa galanii jiru. Indoneeziyaan baajata bobaa ishee madaaluu dadhabdee dhiphachaa jirti. Filippinsi keessattis gatiin maallaqa isaanii Kufe, gatiin ibsaa humna ol dabalee jira. Vietnaam keessattis warshaaleen oomisha isaanii hir'isanii kasaaraa keessa seenanii jiru. Yeroo biyyoonni kunniin rakkoo kanaan muddaman eenyutu harka diriirseef? Ameerikaan meeshaa waraanaa ishee gara baatti guuraa jirti. Kanaaf isaan gargaaruu hin dandeessu. Yeroo kana Chaayinaan akkuma fayyisaatti harka ishee maallaqaan guuttee dhufte. Chaayinaan Ameerikaan waraana keessa jirti, isin hin gargaartu. Anatu bobaa isiniif fidaa. Anatu warshaa keessan maallaqaan utuba jechuun biyyoota kana hunda jala seenuu eegaltee jirti. Tarsiimoon Chaayinaan fayyadamtu meeshaa waraanaa miti, bu'uuraa misoomaati. Indooneeziyaa keessatti buufataalee doonii gurguddoo akka Tanjuk Proyik, Filippinsi keessatti buufataa Suupik Bay isa kanaan dura buufata waraanaa Ameerikaa turee fi Vietnaam keessatti buufataa Hai Pong guutummaatti to'annoo dinagdee ishee jalaa galfattee jirti. Daldalli teekinooloojiinii fi geejjibni Eeshiyaa amma harka Chaayinaatti kufee jira. Kuni maaliif nama ajaa'ibsiisa? Sababiin isaa madda kanaaf qabsiisaan seenaa kanaa Teheraan waan taateef. Iraan yeroo misaayila isheetiin, yeroo dooniiwwan isheetii fi yeroo michoota ishee ulaa baab almandab Hormuz irratti bobbaasu Ameerikaan dirqamtee achitti hidhamte. Iraan dhiiga ishee kaffaltee diina ishee wal'aansoo qabde yeroo lafaan dhoftu diinni sun morma isaa garagalchee waan duubaan ta'aa jiru arguu hin dandeenye. Uummanni Iraanii fi deeggartoonni haqa kanaa yeroo seenaa kana hubatan onneen isaanii ni boona. Waraanni har'a deemaa jiru kun waraana daangaa qofa miti. Iraan ba'a giddu galeessaa keessatti utubaa impaayeraa warra dhiyaa raasaa jirti. Utubaan sun yeroo raafamu baaxiin Ameerikaa Eeshiyaa irratti ijaarratti jigaa jira. Seenaan mootummoota addunyaa yeroo barreeffamu injifannoon inni guddaan meeshaa baay'isuu osoo hin taane sammuu diinaa dhiphisuu fi tarsiimoo ogeessummaan xaxuudha. Har'a madaaliin addunyaa jijjiiramee jira. Iraan dirree waraanaa irratti diina jilbeenfachiisaa yeroo jirtu dhiibbaan isheen uumte ammoo Chaayinaaf daandii banee jira. Kuni dhuma gooftummaa tokkichaa Ameerikaa fi jalqaba sirna addunyaaraati.
har'a sagaleen sibiilaa haaraan tokko Washington irraa dhaga'ame. Dooniin waraanaa guddittiin Ameerikaan sadaffaan USS George W.H. Bush gara bishaan Iraanitti imaluuf ajajaa fudhattee jirti. Waraanni Ameerikaa fi Israa'el aarii seenaa jedhanii Iraan irratti banan akkuma isaan abjootanitti salphaatti xumuramaan jiru. Ameerikaan kanaan dura dooniiwwan gurguddoo lama USS Abraham Lincoln fi USS Gerald R. Ford fiduun Iraanin sodaachisuuf yaaltee turte. Garuu gaarreen socho'u akkuma jedhamu Iraan obsaa fi kutannoo isheetiin jilbeenfachuu didde. Amma gaaffiin guddaan kana maaliif dooniin sadaffaan barbaadame? Deebii isaa qabannee jirra. Gabaasni iccitiin CNN dabalatee akka saaxiluutti dooniin isheen haaraa fi isheen addunyaa irratti hiriyaa hin qabdu jedhamti. USS Gerald R. Ford rakkoo teeknikaa cimaa fi balaa ibiddaatiin miidhamteetti jedhamaati jira. Iraan osoo waraana guutuu gara galaanaatti hin ceesisin dhiibbaa fi sodaan waraana kanaa qofti dooniin Ameerikaa inni guddaan dhibee keessa akka seenu godhee jira. Doonii George Bush kan fidanis waan caalaniif osoo hin taane qaawwa doonii Ford cufuuf yookaan ammoo dhiphinarraa kan ka'e humna isaanii isa dhumaa guuruufi. Tarsiimoon pireezidaantii Trump asirratti fabaa jira. Trump Iraan akka harka kennituufi waliigaltee nagaa qabxii 15 jedhu akka mallatteessitu dirqisiisuuf dooniiwwan sadii bakka tokkotti walitti qabuun barbaadee jira. Seenaa waraanaa Ameerikaa keessatti dooniiwwan xiyyaaraa sadii naannoo tokkotti bobbaasuun waan baramaa miti. Isaan sibiila baay'isnee yoo dhiyeessine Iraan ni ollatti jedhanii yaadu. Garuu seenaan dhugaa biraa nu barsiisa. Bara waraanaa Veetnaam Ameerikaan xiyyaaraa fi doonii qabduun guurtee deemtus ummata onnee qabuu fi lafa isaa jaalatu jilbeeffachiisuu hin dandeenye. Iraan har'a Veetnaam sanaa wajjin hin madaalamtu. Isheen humna teeknooloojii misaayilaa ammayyaawaa fi michoota Eeshiyaarraa hanga Yamanitti diriiran qabdi. Ameerikaan doonii sadii fiduu jechuun ija jeneraalota Iraanitti galmaaleellaa gurguddoo sadii bishaan irra keenyee isinii finnee dhufneerra jechuudha. Misaayilonni Iraan warri gaarreenii fi lafa jalaa eegaa jiran dooniiwwan kanaan akka sibiila bishaan irratti walitti qabameetti ilaalu. Iraan dhiiga isheetiin dachee ishee irra dhaabbattee empaayeraa warra dhiyaa madaalii dhabsiisaa jirti. Walumaa galatti George Bush haa dhufu Lincoln isaa jiraatu galaanni Pershiyaa fi galaanni Omaan bakka uummanni bilisaa itti injifatudha. Trump waraqaa qabxii 15 qabatee xiyyaaraa fi dooniin dhiibbaa gochuu barbaadata. Garuu dacheen Tehraan warqee fi qawweedhaan hin bitamtu. Humni waraanaa Ameerikaa galaana irratti baay'achuun seenaa keessatti mallattoo dhumaa gooftummaa isaanii ta'ee galmaa'uuf deema. Eegaan kabajamtoota dhaggeeffattoota Oromiyaa 24 News qophii guyyaadhaaf qabannee dhiyaannee asuma irratti goolama. Kanneen chaanala YouTube keenyaaf haaraa taatan subscribe gochuun maatii keenya ta'a. Qophiin keenya namoota hedduu bira akka ga'uuf like share gochuun waliif qooduun dagatinaa. Hanga xumuraatti waan nu faana turtaniif galatooma.